Ashama arkafuni khabajamtoota hordoftoota Oromoo Multimedia Production bakka jirtan salaamna kan isin biraa ga'u isin jecha kan daawwachaa jirtan Oromoo Multimedia sagantaa nagaa fadhuuti keessumaa kan arraan tanaa itti gaafatama Yuunivarsiitii Haramaya waa'ee meedikaalaa kan ta'e Fiilaa Ahmaduun turtii goona mee gaafii hawaasaaf isaaf dhiyaattee Fiilaan maal jedhee bisa waliin ilaaluuta Fiilaa wajjin turtii gaarii. Arraga jennee asin dhufnee jirra. Gaafiilee hedduun gaafatamee gaafiilee san keessaa gaafiileen hanga 15 faadha. Gaafiin dura Fiilaa jechuun maal jechuudha? Ajaa'ibee Oromoon akkuma aadaasitti dhahaa fi moggaasa mataasii qabdi. Dhahaa jechuun kalaandara fakkeenyaaf nama yeroo gannaa dhalate gannaa jechuun yeroo roobaa dhalate roobaa jechuun kun aadaa Oromoo keessatti jira moggaasa. Akkasuma dhahaa jechuun kalaandara mataasii qabdi. Fiilaa jechuun afaan Oromootti meeraa jechuu yookaan biqilaa jechuu. Ammoo meera kun gaawwan dhabaa. Meera takka muramee lammada fiileen Oromoon Fiilaa jetti. Gabaabduutti ma'anaan maqaa kiyyaa meeraa jechuudha. Gaafii lammadaa eessatti dhalattee guddattee maali waxanii fakkaaddu? Ana kan itti guddate ganda garaadaatti iddoon dhalootaa Afatiisaa yookaan Ashawwaadha. Allaayibadiittis ni beekama. Ammoo bakkiin ittiif bare ijoollummaa kiyyarraa around amata 30 kan itti dabarsu jiru ganda garaadaatti. Iddoo Alii Daabboo jaamuun beekamu. Sadarkaan barnoota keetii maali? Hangami jaamumoo maali? Gosni barnootaa barattee maali yoo jaame sirriidha. Ammoo sadarkaan barnoota maastarsiin qaba. Health Service Managementiidhaan. Digirii duraa immoo Public Health yookaan HO akkasumas Managementiidhaan nin qaba. Maastarsiin kiyya Haramaayaa irraayi. Digiriin duraa Jijjigaa Yuunivarsiitii irraayi akkasuma digirii lammadaa Rift Valley Damee Dirdawaa irraayi. Dargaggoo akka keetii maal gorsitaa? Dura irratti an dargaggoo miti ammaan tana dargaggummaa keessaa bahaatiin jira. Foolleedha abbaa ilmaaniiti. Ta'e ammoo nama dargaggeessaa nama waajjira nama jabaa akka ta'uun gorsa ilma nama hunda keessattuu Rabbiinis ana inda danni abdii biyyaa bakka gabricha keeyyatti na ilaaleen jira. Saniif dargaggoon tokko jabaatee dalaguu qaba. Yoo dargaggoon jiraate barnoota yoo jiraate jabaatee barachuu qaba. Waan dalagummaas bareechuu qaba. Ittiif hannee ittiif cichee kaayyoo haalisan galmaan ga'uudhaaf jiraachuu qaba malee arrasaa jiraachuu qabu dargaggoon akkana gunja'u arra yoo guyyaa bashannaa ta'e guyyuu bashannanuu qabu. Arrasaarra dhaabbatee boruusaa jaaruu qaba dargaggoon. Boruun kiyya maal fakkaachuu qabdu nama ara laffeetu boruu gaaddistaa. Saniif dargaggoon keessattuu umriin dargaggummaatu ni deemti rabbiin isaa nama gaafata humnisitu ni kutti namni hundi kasi fedhuun kun ni kutti. Responsibility yookaan dirqama garagaraatti dhufa fuudhuu dhufa ilmaan dhaluu dhufa biitinis eeggatti saniifuu dargaggoon jabaatee dalaguu qaba yaada ja'uun qaba. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti gaheen ta'e maali jetti gaafiin shanaffaa? Gaheen tiyya ji'a lama dura yookaan ji'a tokko dura yoo ta'e barsiisaa Yuunivarsiitii Haramaayaati akkasumas bulchiinsa Dirdawaatti itti gaafatamaa waliigala Daarekteera Fayyaati. Amma immoo fayyaa Dirdawaa dhiiseetiin jira. Gaheen tiyya Yuunivarsiitii Haramaayaatti afaan Ingiliffaatiin Administrative and Development Director of College of Health and Medical Science kolleejjii fayyaa damee Haramaayaa tan Hararitti argamtutti Hiwoot Faanatti bulchaa jechuun indiisa Administrative and Development anaatu hoogganaa ammaan tana. Gaheen tiyya sanii fi cinatti immoo niin barsiisa akkasuma nu barsiisuu waan dirqama ta'eef guddina kiyyaaf waan na gargaaruuf niin barsiisa. Afaan Amaaraatti ያስተዳደርና ልማት ዳይሬክተር ነው። hooggansaa fi misooma anatu hooggana jechuudha. Gaafiin jaaffaa fuutee jirta jetti. Yep, fuudheetiin jira. Maarchi bara 2017. Kaniin fuudhee almost amata jaafiin deema. Fuudhee ilmoota kan qaba. Amma akka uummataatti ruuza qabuutiin goone. Gaafiin toroffa Jijjigaa Yuunivarsiitii irraa hanga Haramaa Yuunivarsiitii akkatti dhufte gabaabsii nuu himeetti. Andurarratti ijoollummaa kiyyarraa barnoota barsiisuun fedha. Keessattuu ijoolleen sa'a boqonnaa kiyya barsiisa ijoollee bakka gurguddoo keessee jira. Anilleen sanii niin boona. Ammoo ta'ee Jijjigaa Yuunivarsiitii waan hin barsiisummaa fedhuuf eegaan eebbifamee haga waggaa lamaa buufata fayyaa erariin dalagee san booda cinaadhaan Yuunivarsiitii Rift Vaalliitiin barsiisu ture. Cinaadhaan waan akkana gadaa
butika tokkoon qabaachuu ture Friday collection jedhama. Eegas immoo Jijjigaa University vaakaansii baasee dorgomeetiin seenee muummee yookaan dipaartimentii fayyaa keessaa dipaartimentii public health barsaatiin ture. San booda bara 2010 gaa waayatamuu jira fuulbana guyyaa lama sababa poolitikaa yookaan siyaasa yeroo san tureetiin wayyaaneen abdiilee nuddirtee akka uummanni Oromoo guutuutti na qofaa miti baqatu taate akka taatee moo guyyaa san hin jiru guyyaa san dura guyyaa sadii achi ture guyyaa sadii tureetiin guyyaa silaa yaa'iin kaasusan yoo yaa'iin khamisa kaateensaa ansalaasaa ciin ture akkasitiin galee baqachiifnaan gaasan booda hojii yeroodhaaf hojii dhabdeetii Rift Valley moo barsiisuun ture Yuunivarsiitii Haramaayaa seenuudhaaf waraqaa galfannee Yuunivarsiitiin Haramaayaa yeroo sanatti hayyamuun turre keessattuu gibbii guddoo hayyamuu turte gibbiin fayyaatuun hayyamuun turre Oromiyaan Asallaa nu geessite Asallaa Yuunivarsiitii irraa na dawwalanii kootuuti hojii eegalinaan jedhanii xiqqoonatti ulfaate maatii dhiisee gara Asallaa imaluun achirraa dhaabbateen Yuunivarsiitii Haramaayaa hanga beeksinu eeggadhaan jedhanii beeksisa baasanii akkasitti dorgomnee bara 2010 akka Habashaatti ji'a afuraffaa ji'a muddii keessa guyyaa 15 irraa eegalee achitti qacaramee hojjechaa jira haga ammaatti. Sanigaa karaan irra deemne ammoo Jijjigaan anaaf magaalaa keessa lammadaatti ammallee ni jaaladha. Siyaasa yeroo san ture jecha magaalaa fi uummata hin jibbineen uummata sin jaaladha magaalaa sin jaaladha. Amma immoo yuunivarsiitii Jijjigaa oliitiin barsiisaa jira saniifu Jijjiga deebi'uun gaabbuu jechuudha. Keessattuu yuunivarsiitii naannoo teenyaa hawaasa keenya yuunivarsiitii guddoo akka sadarkaa Afrikaatti dorgomtuu ta'uu dandeessu isaan jira. Saniif gammachuun na dhaga'ama. Gaafiin itti aantu istiidiyoo TV Islaamaa tan magaalaa Haramaayaa maaliif hojii dhabde? TV Islaamaatti yeroo gabaabduu dura akka daayirektaraattis akka godheen dalaguu ture ammoo yeroo dheeraaf amma sadiif miseensa boordiiti malee waan biraan qabu. Istiidiyoon Haramaayaa wanni hojii dhabdeef sababoota garaagaraatu jira. San keessaa kan miidiyaa irra dubbachuu fedhu sababoota akka lama duraa waraabbii tokko hedduu deemuu diti. Waraabbiin hedduu waraabamtee ergamuun turre san booda wallabdii namootaniitti ture waan laafaadha waan ayicha dhiiftee ammoo ditteelaan keessan beeku. Waan garis yoon beekamu miidiyaa irra dubbachuudhaaf ofiin qaba. Gaafiin sagalaffaa TV Islaamaa jabaatee akka itti fufuuf dhiibbaa maal godhu jirta? Hanga dandeenyu TV Islaamaa kana maallaqaan yoo daleenu rabbii akka daleena namoota gurguddaa jira boordii keessa namoota akka Sheekh Amin, Sheekh Aliyyi, Ustaaz Jawaar, Adnaan Jaafar, Muhyiddin Fakhruddin, Nuruddin Bakri, Abdi Said, Salahuddin Said, Anis nadabalate. Wallahi hanga dandeenyutti tattaaffii godhu jirra. Istiidiyoon Adaamaa sin jirti. Tajaajilawaatis amma waraabbii hedduutti jirti. Qophiilee bareedduu takka imalee ilmiitii fi halaal shootiis dardoo irraa waraabamaa jirti. Inshaallah gaa waan rabbiituun fatanaan maka qabdi. TV Islaamaa TV bareedaa hawaasa kanaaf as bahu hagam dalagu waan jaalala akka ta'u abdii guddaan qaba. Islaamummaa akkamitti ibsita? Wallahi alhamdulillahi rabbil aalamiin. Khannaa rabbiin nu khanni hundarra fayyaa fi waan hundarra islaamummaa caala. Islaamummaan huwa salaam nagaya. Nagayami nagaya gusadii nagaya addunyaa irratti aakhira irratti nagaya sammuuti ammas. Islaamummaa jechaan ibsuu danda'u huwa salaam nagaya. Rabbi subhaanahu wa ta'ala islaama nu godhee nu uumuun ni'maan kanaa oliin jiru. Alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi ala ni'mati al-islaam. Gaafiin kurnaffaa fuulduraaf nama akkamii ta'uu barbaadda? Nama dhibdi. Dhugaan baay'ee nama dhibdi. Ammoo kaayyoon qaba. Fuulduraaf piroofeesaraan ta'uu fedha. Karaarraan jira ammoo yoo rabbi jaamata dhufu. Asanti piroofeesariin hin taajeetii yaada. Riisarchii hedduun paablish godhaa jira. Laffaatis ni jira. Ammoo nama ifi jiraatu hin fedhu. Nama if bira dabaree hawaasaaf amantii isaatiif biyya isaatiif jiraatu huntu barbaada. Gaafiin biraa mudannoo si mudate kan dagallee ibseetti mudannoo hedduun qaba gaanii mudannoo san keessaa taniin irraanfanne gaafa yuunivarsiitii amata lammaffaa baradhu bara 2004 jechuu rooba guddaa roobee yuunivarsiitiin Jijjigaa namni barate yaadannoo tana ni qaba saniifin kaasa gizee roobni roobe daabboo kaafee irraa baaneeti akka kiiloomeetira 2 deemnee mooraa ala baanee jechuu daabboo fudhanna almost kiiloomeetira kaaf cinaa 2 ni ta'a. Guukanaa ijoolleen daabboo hiraata irraa turee daabboo fudhachuuf gabbaati. Oguu gabbaatu
تقول لك هاي تقول لك هاجر رفشة جرى قافسن يجيات أنا شورك هاجر على الشباب مال جولين ندو باردي وبو قبل ليو بوليسين جولي في داجين أيدي جولين أيدين قبض تاجين بو جولي هنقدر مديدمي أنيس غارب بنا خاسة تمارو كبرتي يوكاو student union رتي تقافت ما كافيتين توري أنيس دا بوسني لالي همال في كيسة جديدين قبضه جولي رمتين رك فيلا تجولين كما سنينج هذاك هاي ما داعي مالتو تيجي بوليس تقافت ده وقوم تبصو أقوم سنانجي أسومي متوقف في نانجي إدام تو تانين به وقوم نركش خاو نجرو متوقفين أتو تاين نانجاني تو بو بوليس ينقطك بيدو خيسان قدي سني هتيسن هنقال كان ساعة دي هنقا بريزيدنت إنه يونيفرسيتي أكيد الري مدنون الرام فتونيتون مدنون كابو خيسا مدنو يونيفرسيتي خيسان نكون نمت خيسا تكا مدنون برا غافان برنوتا ماسترسي بردو غمد وما خنا أنا ماسترسي كورين تكنافي تينا بيرو يخوا واجر فياجر دا خنا سينه يرو دراتيف مخينا دان وانا دور دلغامات ورسا كوجرا كوميونيتي فارماسي جاني فارماسي رتي بيا دبوبتنا ولايتا ديني انا ولايتا مخينا ديما دقه غيا لمدا اولي ندولت يولن فتنان بورنون جان فاينالي هيلز ايكونومكس برسان نو رايسو يونيفرسيتي غدورا دوفي يونيفرسيتي هارفارد دوفي مخينا مو هارفارد يونيفرسيتي غدا بيا امريكا جو اكيد في تربال يونيفرسيتي عندهم في ديما فتنا مو قبدنجي او يولن دولت أنا ندبسني عن داوتين فلاني كلاسي موتين دغدي تكنولوجي ربي عديسو عن داوتي تليجرام عن نيرغاني جران انقب ما ولاي تنجر يرو مغرب غوجر فتنا حرم يونيفرسيتي فتنا محرر مي كمين تايتين سايب خيتو كدولي طياره اونلاين بوكنا ودي انا موري حغوسن مخينان بي جرا halkan toora sa'a jaacina mo sa'a turba kana finne seene hoteela gabadde taayitwan hirrafne عندها وتود بسه تيار غنما ساعة كذا فين الرابون به ساعة لما سينه مخينات يا شويرنا فوله حرماي نجيس حرر يونيفرسيتي حرماي دمي حرر يجو تفيا وقولنا نرسينه ساعة دي شو لكاتي فتنا نايت ساعة دي تيجلن دكيس دون نزول فتنا من قطعي جو فتنا إنه والله دلقا ربي نالافته نموتن وجي قرمو تري ورتو تدو خيسا أنا أدور خني ورقة برسان رفتي مالي سيد دينا نجلا كم فتين جين عجائب تسيتوما وجود اللي يرجو كلاس خيس أنا بلا ماتو قبتي عقبة تكوانا بدونو نيران فن خيس هذا كتنا بدونو يدو جرقة إن شاء الله فولدورا بلينن ولد ابني والجرسي فنا قاف يا جايبات تونس ودو قاف صحابة جرات دي جتي أديني بيتاي يا جيسي أمو يا دو قاف سينا صحابة تاشي خمينو كرايس توكو وقو سينا صحابة تاشي يادني إفرتنا قاف سنجولة تورن أمو نموتنا يدو قرا لفوقزين ركي أدي قاف صحاباتي جراچو قبدان جان قاف صحابة ملي زمن ما خنا خيس جراچو قبدو جي نين قوسا أمو أنتنا زمن صحابة قولي كوني دنداما جرين خيبوتو قرآن قوتي جرين خيبوتو حديث قوتي جرين خيبوتو أكاسا رسول جراتي يو جراتي زمن صحابة قولو لافتو لجيتين يادا قافي لما متكافي قاتلو ما حواسا خيتيف مال دانتا اتقافين والله حواسنا خيني حواسا دوبو دتيا فادا أمو حواسا غاريدا حواسا نغما أدا قبو حواسا خياو مافرين أماف قدرا عادا في قبجو عادا حواسنا كون إرات جراچو أبو جرا سني قد إفما جرا ما أفان سوسيولوجيتي deviant behavior جانين عملوت سلا عادان بيتنا هنقبني سبني كون هنقبني عمل هدو عمل بوجلا هدو دو فجرا خنا راكيف قبو حواسني خلما دا أمنتيسا كجبيفتو أمنتيسا هركا مرغاتي نكا قبتو سدفا خايو أكا خايتو نمني خايني كبه جراچو جرا نو خنا قاديتي أما تشمبودا سدركا خنا قوم قبا خدل دلوس خبراتوس خا-تكنولوجي رجروس خواهون در رجرو even هرمات خيستي ilmo hanganaan qabaachuu qaba sheekh akkana gunjeeti qeesuu miti ilmoo kudhaniin qaba jee kudhan dali ammoo kaayyoo qabaadhu sagantaa qabaadhu afuraffaa irratti sagantaa kee rabbiin gargaarti badhu irra cimii jabaadhu yaada jiruun qaba gaafiin dhumaa dhaabbata Oromoo Maltiimiidiyaaf maal dhaamta Oromoo Maltiimiidiyaan gaa Finfinnee jirtanii dirdaasanii dudduftanii of boodan deebinaa gufuun qaraara ni jirti بعد العسر يسر ركوبه دبلنا جرا خيسته حواسنا خنيا ميديا فايدة مهدوم بيهو أما براج رمو حواس خنا ميديا دان أمانتي دا في عادة فأنتو تعرف هذا خنا هندا قال من جوان نسنيف
hawaasa kana akka jabaattaniin bakka inni fedhu geessan abdii guddaan irraa qaba. Keessattuu iduu fi tiimii kee hundi keessanuu jabaadhaa roga diinagdeetiinis, roga miidiyaatiin, roga aadaatiin, roga afaaniitiin, roga afoolaatiin jabaattanii akka guddattan nuti isin gargaaruudhaaf isin cina jirra jechuun barbaada. Galatoomaa. Daawwattoota keenya kabajamoo turtiin fiilaa wajjin goone kana fakkaataa innillee gaafii isaa fidhaatti deebisee jira. Torban keessummaa garaa qabadee hangaan isin dhufutti nagaya keessanaa turaa torban gaarii isin haa ta'u. Horaa bulaa.